Hardaaf biiroo tokko tattaafee irraa qaba. Hardaaf biiroo tokko tattaafee irraa qaba isin gaarii. Next time namu. Next time gudditti maka manneen dhufna jechuudha. Hardaaf dammoo manneen isin biiroo mana tokko tattaafamee jira. Maashaallah. So isin inni hin dhufti. Let's see gitu. Ano akka wal bira nu arguu barbaaddan hin beeku. Hin beeku. Garuu dammoo inni isin beeku qabdan aadaa fi bal'aa adeemu waan tokko tokko jira isinii galee. Sarkiira sa'aatiin cuudhaa mana maal jedhan akka aadaa isaaniitti jechuudha argitanii saawwa viidiyoolee gaafa ni kaa isinii gadhiifnee ture iddoo irratti argitanii wantoonni mistiraa qabamee akkasitti iccitiin qabamee haga wal bira geenyu jennee dhoksinee. Har'a dammoo wal bira geenyaan waan maraa ifa goonee alhamdulillah. Hayyee. Uummanni keenya sadarkaa giiftii kennuuf giiftii fudhachuu bira hin geenye. Wannaan ikoonomiin uummata keenyaa Itoophiyaan guutuun jechuudha. Biriin irraa haftee giiftii kennuu bira geetteef hin jirtu. Malee akka amma faranjii yookaan arabaa kana geemiin tiisokkee namni hundi osoo kaardii mataa ofii qabaatee waa xiqqoo push godhee just for fun kataphatullee kataphachiisullee faniidhaaf. Garuu ammoo hawaasa keenya ka Oromoo keessatti ka kennu xiqqaadha. Xiqqaadha. Ka kennu nama Ameerikaa jiru nama xiqqaadha. Ka fudhatamu immoo baay'eedha. Waan kana meesatti immoo amma miimiin geemiin it is normal minaamin jettu tun dhuguma takka immoo miimiin mataan siit akka leettu tun. Gaafa wayii giiftii nama tokko kannitee namni sayyoo isii gabbayee arrabse wallaahi wanni isiin deebiftuuf achirraa burqa deemu kadhattu jettee achirraa eegalti malee bakka biraatiin eegaltu waaqa rabbii walitti himaa dabruun gaarii. Rakkoon kadhataan baay'atee ka kennu xiqqaachuu irraa ka ka'e kaa wanni kun soobisoo goolabee eessa dhaqabee ta'a amma soddaan as gubbatti waa darbe kun amma yoo wanni wayii namni sallafaa kee arrabsu taate. Yookaan wanni wayii as keessa si dhufti yoo afaaniin dubbachuu baatte. Wallaahi laasi. Hiyyummaadhaaf rakkoon. Hundaa rabbiin bashaqitti haa godhu. Kataphatullee jireenya ofii ittiin jijjiiraree bar namni kenna. Baraan jireenya itti jijjiiruun waan bara itti jijjiiraan bareedaadha. Waan kana ati qulqulluu taatee keessaa bahuu hin dandeessu siin jechuu jira bara. Abbaan kanneen fi ittiin jijjiiree haa ta'u laakiin garuu xurii namaa san jalaan baatuu yoomiyyuu siin jechuu barbaade. Manni kee yoo ijaarame mana keenya ilmoo yoo guddifte ilmoo teenya baraana maarree hin baatu jala. Yoo dhukkubdee siree irraa kaatullee bargaa rabbii fayyiseen jiru bara irra sadaqaa sikkannee gaafa san bara kanatti cinqamnee siree irraa kaafne ja'a. Hin baatu jara jala. Amma miimmi teenyaati. Garuu ka rakkoon fakkeenyaaf namoonni akka taphatu keessa namni nama kolfisiisu gariin hin jiru wallaahi hin jira. Amma fakkeenyaaf uummatuma keenya garii yookaan immoo akka Itoophiyaatitti yoo ka fudhattu taate nama dhugamaan si kolfisiisee gatii kolfa ofiisan fudhatu hin jira. Sun amma it is okay. Gariin hin jira namni heddummeessu garuu ammoo gariin dhuga si kolfisiisee gatii si kolfisiise isaa sanii gabba waan jedhee yaadaan. Baraan yaa ashittiitii anama maal siin jechuu jira beekta. Isa namichaa san hin laalin. Isa ati asitti wanni jalaa qulqullummaan hin jiraanne san laali malee dhukkubbii sanii san si dhagahamuu qaba. Amma fakkeenyaaf miimiin tun hurkitee dalagattee jiraattee haa jennu. Maallaqa san namni tokko isitti waa ka'ee hin jedhu isiidhaa bakka ittiif dhaamattu hin qabdu. Waan garii beektaa osuma beekanii irra dibuu miti. Namni bakka ittiif dhaamatu san waan tuqaa namaa takka hin qabne irraa bilisa yoo taatee jiraatte irra bareedaadha jechuu barbaade. Yaa sun immoo akkasuma bar tuqaa qabaatte qabaachuu baatti maal qabdaa waanaan jechuu dandeessa. Maal horii keetiin nyaadhe akkasitti dubbachuu danda'u qabdaadha bara. Sii galee ati qalbii tee keessa jiruu tee keessa
wanni ati dhibbarraa dhibbatti itti amantee jiraachuu danda'u qabdi. Maal waan sumunii kee kamtu na seenee ati deebitee jechuu danda'u dirqama qabda. Namtichi fedhinnaan sii kanneeti booda deebi'ee mataa gubbaase hora. Saanuma nama ati ka'onna akka kennee nama gabroonfatu wayitu raame. Kayoo bulaloon inni durii waa'ee wayita baalee keessa deemee minaamin. Ashitti agartee calalaqeedha. Calalaqeen maali? Calalaqee jechuun calalaqeedha akka argeetitti hin jiru mishmish jettee jechuudha. Wallaahi maa baare. Calalaqee jechuun calalaqeedha. Bakka ayyee nagaan deema bibi inshallah. Bal'inaan wal agarra. Ta'an bilbilaa wal agarraa gaafa sagantaa wayii qabannee hundaafuu bilbilaa wal quba qabaannaa bibi inshallah. Kami hayat kun tamiz. Hayat kun. Ramziin kun gaaf tokko gaafa tapha mooyame tokko booyaa ture Oromootiin akka isiin mooyamtu hawwaa ture. Ramzii darbee dhageeffadha laayivii isaa. Iddoo nama kolfisiisa. Guyyaa sollaqaa kun wallaahi guyyaa yaa rabbi Oromoota hunda mooyamsiisi. Ijaa ture. Gammadee bara namni baay'een achi as mooyamee fi ani waan ta'eef geemiin Oromoo mooyamtee gadi buutu inni laayivii seenaa isa jala seena. Hedduu na kolfisiisa bakka. Anatu beeka dhukkuba isaa jedha sanuu. Dhukkuba nama mooyamu. Biyya namni tokko mooyame. Haasuun isaa hedduu na kolfisiisa. Garuu faanti tee gaarii miti mucaa solloqaa. Faanti tee gaarii miti. Eega guyyaa sanirraa namni mooyame. In gammada bara. Maali namni sharriyyaan akkana. Wallahi Oromoo wayita mooyamtu hin gammada. Anuu geemiin wayita dhumu wannaa isaa laayivii isaa yeroo hedduu caqasa. Akka inni itti haasa'u. Hin salphannee mi jedhama. Akka waan gartee uummata kana waan inni uummata Oromoo guutuu salphatee wayi hin salphanne. Marre tan yaa sana. Agamma garaan baane. Ta'u gaafa injifatamee santu dura deemana fakkaate adda namni injifatamu. Ammas bar miciyyoon takka tame miciyyoon Dubaay jirtu san eenyu dheertuun takka. Miciyyoon sanillee ililchitee gabbaatee taarsii tana arrabsitee guyyaa tokko guyyaa tapha isii san kaa mubaarakaan boo'ichee bira dhaabbatan sana. Viidiyoo isii takkaa miidiyaa irratti arge. Maqaa isiidha eenyu kan biyyoo sana. Miidiyaa kana gubbaadhaan wala yaa rabbi galanni si haa ga'u. Kadhaatii jala lafatti hin balleessu. Oromoon baru nama kolfisiisa. Ooyi wanti kun waan biyyaa taphatamu seetanii. Wallaahi. Namni ta'an argiidha bar namni. Akkasiisa? Ta'an argiidha bar. Siboo qabsoon tun tana maqee bareedduudha kun walaan maqaa isii akkasnaan jechaa jira abdiin kun as jala. Abdii kana bar bulookiin godhe duraa mucaa kana. Awoo bulookiin. Nu arrabsa wayita tokko bar. Nu arrabsa. Bar sheena wayi gaafa san booda deebi'ee waan akkanatti isin nu bannee dhiifama naa godhaa jee kan miilaan lafarra fiigaa beektaa. Nu arrabsaa irraa deebi'a. Nu arrabsa wayita Dubaay jiru san nu arrabsaa garaan hin danda'u nu irraa deebi'a na fakkaate. Ergama wayii qaba I think. Nama ergama qabutu nama akkasiiti beekta. Si nama arrabsee geessee bakka dhiifama dogongoreeti fa'aa jedhee ofumaa irraa deebi'a. Agar si arrabse sanuu deebi'ee gaabba waan isa keessaan dhufini. Waan itti amanee hin goone waan sana. Qorattuu lafee namaa jee qorattuu maali? Nama wallaahi namni wayita na arrabsu nama na ergemoo onneerraan arrabsaa akkanumas sii galaban. Jechuun nama wayiitti hirkatee na arrabsaa ramoo namni kuni dhugaa moonni maan na jibbe. Waan inni agarree jaalibsaa tokko kana arrabsaa ture. Barboo qurxummii naa kannaniitii si arrabse malee ani sittuu bu'uun barba. Keessaan hunda barboo duraa laagana si erginaatii naan jaan jeebu wallaahi salphinaa wallaahi. Wardi deebi'ee ta'uu malee mammaas namnummaa wajji taa'ee ta'u sin mari'atee si arrabsa kun. Nama kana ajaa'ibu nama arrabsiisu namni gaafa nama arrabsiisu. Barboo kanatti arrabsi naan jaanii maarree naan jaanii dhufanii qurxummii takka naa kannanii qurxummiin takka miira keessa na galchitee gaafa akkanaa dooraala si ergina akkaawuntii natti ergite uuzi billaahi. Namni faati birrii san hir'isnaan jala. Birrii naaf naan achumaan deebi'ee namoota arrabsu. Awwa haqarra dhaabbadhaa. Haqumarra dhaabbadhaa jiraadhaan jaaga jira. Ijoolleen nama arrabsiisu tun bar waa malee hin sochootu.
Baay'ee akkas ta'uu Garee qabu kun goorillaa biizinasii garee dimsi cimaadha bara. goorillaa jedhanii tunneen miskiina duraan usteetuma nama arrabsiti garee dimsi goorillaa tajan san. Sun immoo waa takkaatiin fudhattu usteetuma nama arrabsiti walii galtee waa feemasuu barbaadu. Amma akka durii miti amma ijaaramtee wal guddistee waa malee hin socho'u. Osoo biyya asitti diigamtee amma waa malee hin sochootu. Biizinasa malee moo? Amma naqqaatee guddinni Mani dhufeera. isfaa hojjaa dhageeffadhu kun olaa. Warri wal beeku. Guddinni dhufeera. Gubboo baranii bara kanatti waan ni jedhani. Yaa gubboon ati namaan arrabsitu sun. Namni guyyaa tokko hasbi Allahu ni mal wakiil siin jennaan yaa akhi tokkolleen osoo siif hin kafalamne hin deemtu lafa addunyaa kanarraa. Osuma abbaan dhiifama siin ja'ullee namichi guyyaa san hami qalbiin isaa sitti aarte yookaan sirrifate yookaan guyyaa san. Namni gaafa duraa hedduu aara dhugaa dubbachuu. Gaafa arrabni gaafa duraa itti dhufu. Nama akkana feemasii amma namni nama itti fakkaatu. Gaafa duraa arrabni gaafa duraa anu guyyaadha arrabni gaafa duraa qeeqan tokko natti dhaga'ama. Feesbuukni kee maal jaama rabsii? Wallaahi hin beekan. Allaan namni feesbuuk irratti jechuma dabaa takkaa fi lama jennaan nama 2,000 oltu bulooku jala jira. Maaliif akkana gadheet maan bira kutaa hin dhaqqabu nama nagaatii wajjin haasawaa deema nama nagaatii wajjin. Furri noga fooluu nagootuu hin qabu jee akka nama qabeetu waan muxuruqeef jalaa godhee bira kuta. Nama 200 fi meeqa keessa feesbuuk irratti muxuruq godhaatu waan bira kutaan ittiin deebu haaraumaa dhufa namni kanuma nagaa kan waggaati hoolaaf jalaa taree namni kanuma nagaa dhufa. Waggaa 2 dura na bulooktee laakkunoo waggaa 2 dura si baase. Takkallee nama deebi'ee baasee hin beeku. Guyyuma tokko ofitti hin doongorinaa malee. Nama maan bilooyita? Yeroo qabu haashittiiti. Yeroo nama sanitti illee zannii baduun qabu. Yeroo namni sanillee dhufee tortora isaanii illee naqatu hin dhaqqabu. Laal kanaaf jalaa muxuruq godheemi. Ani bashannana kiyya kutee nama sammuu qabu wajji kutee walumaa hukuban qabu. Laal amma nama waggaa 2 dura bulookte yoo ta'e mucaan kun takkaa deebi'ee banee laalle mana bulook. Namni feesbuukaan bilook hoyta godhan jalaanii kani? Haga feete turtee baasuu dandeessa kaa. Okay. Ay. Feesbuukaan namayyuu bilook